Assalamu alaikum warahmatullahi shama harkafuna jirra jirtu abdurtoota chaanal abdaatu nageenya kiyya kan jaallaaf kabajaa bakka jirtanutti isin haqa qabdu jecha har'a aappii tokkoon isinitti argisiisa. Aappii bareedaa ta'e tokko. Aappiin kun maal fayyada jennaan fakkeenyaaf viidiyoo tokko daawunlood goonee bakka adda addaarraa yookaan kinemaastar keessatti faayideetti goonee viidiyoo kanarraa bakka barbaanne murree akka gannuu fi akkasuma viidiyoo feesbuukarraa dheeraa daawunlood goonee bakka barbaanne haasaa nama barbaanne sana akkamitti keessaa murachuu dandeenya. Viidiyoo daqiiqaa 70 keessa sekoondii tokko bakka namni sun dubbatu fakkeenyaaf namoonni baay'een haasaa Jawaar Muhammad bakka adda addaatti dubbataa ture keessa viidiyoo daqiiqaa 80 keessa bakka Jawaar qofa dubbate dubbii ijoo keessaa baasanii fidu. Kan akkamitti fiduu akka itti dandeenyu asinitti argisiisa. Akkuma viidiyoo kanatti hordofaadha. Aappii kana description jala isin kan jira pilaastorii keessaa isin argattu. Kana doftoota kiyyaa warri YouTube kiyyaa subscribe naaf godhe bakka subscribe jettu kana irratti tuqaadha. Mallattoo bilbilaa kana gadi tuqaati. Ol bakka jettu kana irra kaa'aadha. Viidiyoo kanaan dura dabarsee irraa barachuuf bakka viidiyoo jedhu kana tuqaa. Aappiin kana jechuudha. Aappiin viidiyoo muruu viidiyoo shoo jedhama maqaan isaa. Haala kanaan isin seensi alloo jettanii hayyama kennitanii eega seentaniin booda asirratti hojii adda addaatu hojjetama jechuudha. Viidiyoo gabaabsuu jalqaba irratti viidiyoo muruu isinitti agarsiisa tiriin bakka itti mallattoo maqasii kanarra xunnaa jechuudha. Achi booda mallattoo maqasii kanarra xunnee gama galarii keenya deemna. Viidiyoo barbaanne tokko irra finnee gadi rukunna. San booda haala kanaan nu baasa okkee dhiibnee okkeen nu turse waan ta'eef as eeggasi xunnaa jechuudha. Haala kanaan nuuf seensisee jira jechuudha. Gabaabaan karaa gabaabaadhaan viidiyoo kana yookaan asitti akkas murachuu barbaadan ta'a yookaan akkasitti murachuu barbaadan ta'a yookaan walakkaarra viidiyoo fudhachuu barbaadan kan walakkaarra jalqaba ilaallume viidiyoon kun daqiiqaa 70 jechuudha. Fakkeenyaaf bakka Jawaaritti dubbate sagalee Jawaar qofaan barbaada jedhu Jawaar eessatti akka dubbate sekoondii meeqarra daqiiqaa meeqatti akka dubbate ni ilaala jalqaba irratti akkuma argitanii Jawaar sekoondii daqiiqaa 30 viidiyoon kun daqiiqaa 70 daqiiqaa 30 irratti jalqaba jechuudha. Jawaar daqiiqaa 30 nama biraa dubbate gaafii gaafatameef 30 daqiiqaa 30 irratti argama Jawaar. Fakkeenyaaf kan Jawaar qofa barbaada waan ta'eef aga daqiiqaa 30tti argisiisa waan kana asirratti yeroo tokko viidiyoo erga kana gootanii sarara kana viidiyoo ichi seena waan ta'eef harka keessaniin bakka kana qabdu jechuudha. Akkas harkifta amma harkisa asitti isinitti mul'isaa gadi deemaa 26 jechuudha. Okay 30 naaf hin geenye xiqqoo akkanatti booda irra dabree asan deebisa 30 ta'uu qaba. Okay akkuma argitanii asitti 30 natti mul'atee jira daqiiqaa 30 jechuudha. Asirratti akkanatti buteen jira waan ta'eef viidiyoo yoon tuqu Jawaarii jechuudha. Kadhaadannoo ta'ee qabsoo Oromoo keessa dhugaa fakkaatee dhufe jira. Impaayarri diigamtu malee inni dimokiraatottuu ka jedhu. Cinaansaa dhugaa miti. Argettanii cinaansaa dhugaa miti. Akkuma argitanii viidiyoo kana guutumatti 30 sambisee 40 muraa jedhu fakkeenyaaf yoo akkanatti as murachuu barbaade ni gaa waan ta'eef raayitii kana yoon tuqe ni murama jechuudha. 40 tas murama. Kanaaf walakkaadhaan malee barbaade jechuudha. Daqiiqaa yoommoo daqiiquma 3-4 fa'aa murachuu barbaadan kagamanaa kanallee qabdanii akkasas harkiftuu jechuudha. Akkuma qabaan jira fakkeenyaaf harka kiyyaan qabee akkasas fida jechuudha. Amma asitti daqiiqaa 13 natti mul'isee jira jechuudha. Daqiiqaa 14 jechuudha. Hin barbaanne daqiiqaa 6 ta'u fakkeenyaaf akkasas godhe daqiiqaa 8 3 muraa jechuudha. Akkas okay daqiiqaa 3 fi sekoondii 42 jechuudha. Asumaan fida jechuudha. Akkaalaas ni gahaa jechuudha. Haasaa Jawaar haala kanaan isin daqiiqaa 7 barbaaddan moo 8 barbaaddan 10 aga barbaaddan isintu beeka jechuudha. Yookaan guutumatti achi muruu yookaan akkasitti asan bisu yoo barbaaddan isin fedha keessanii kanaaf sekoondii 2 muree isinitti argisiisa jechuudha. Dubbachiifattanii agar sekoondii daqiiqaa 10 isinii muruu danda'a jechuudha. Okay raayitii kana tuqaa jechuudha. Raayitii kana gubbaan jirti isii tuqaa jechuudha. Amma haala kanaan waan kana yoo lakkaa'ee xumuru inni muraa jechuudha.
Tole akkuma argitanii viidiyoo daqiiqaa 70 keessaa daqiiqaa 2:55 mureen jira jechuudha saffisumaan walakkaa irraa fuudhama. Kadhaadannoo ta'ee qabsoo Oromoo keessa dhugaa fakkaatee dhufee jira. Muramee jira jechuudha viidiyoo amma yoo akkas qabee kanas amaan adda addaa amantii sabni tokko akka ta'u the state and nation tokko akka ta'u yoo goote wayyaa yaadni yoo ka'e biyyoonni garii itti milkaa'an fakkeenya France. Kun asumatti dhaabbata jechuudha. Asirratti immoo yoo ka'u gamanatti muruu yoo barbaadan daqiiqaa meeqa akka barbaadan asirra akka saffiddu jechuudha. Asirraa kanuma xuxxanii karaa danuudhaan isin muruu danda'a appiin kun jechuudha. Karaa gabaabaa isin argitan asirra qabdanii viidiyoon ergaa harka keessan gadi xuxxanii sarara kanatti irra jira waan ta'eef akka saffiddu jechuudha. Akka saffiddanii daqiiqaa meeqatti yoo murachuu barbaadan fakkeenya daqiiqaa 5 11 jechuudha. Akkas gara kanatti as muraa jechuudha. Raayitti kana yoon tuqe viidiyoon kun jalqabarraa 70 yoo ta'e daqiiqaa 11 naaf muraa jechuudha. Daqiiqaa 3 yookaan 7 dhaggeeffattanii viidiyoo san akka meeqa murachuu barbaadan jalqaba viidiyoo dhaggeeffattanii irraa murachuu ni dandeessu. Akkasumas yoo kaa'u viidiyoo jalqabarraa dhumarraa isinitti tole viidiyoon sun waan ta'eef kana gamanaan akka saffiddu jechuudha. Akkasirra akkas ooftu jechuudha. Akkas fiddanii daqiiqaa meeqa akka isinitti mul'isaa deema kun daqiiqaa 9 umara daqiiqaa 7 yoo barbaadan viidiyoo sanarra haala kanaan raayitii yoo itti gootan isiniif muraa jechuudha. Egaa viidiyoo murree kaanee asirratti immoo fakkeenyaaf viidiyoo gamanaatti yookaan ol dheeratee nama lamaffaa ta'e nama tokkotti deebisuudhaaf asirra ni tuttu jechuudha. Dhaqee viidiyoo tokko fidaa. Impaara diigamtu malee inni ofirraa tolftuu kan jiru. Egaa dhaqee viidiyoo tokko fideen booda karaa ammaatiin fakkeenyaaf asirra 11 irra godha jechuudha. Asirratti akkuma argitan nama tokkollee tuqaa 9 tokko irratti nama tokko godha jechuudha. Tokko 3 yoo kaa'u harka keessanii qabdanii akka gochuus hin dandeessu jechuudha. Harka keessanii asirra yoo xuxxanii kaatanii bakka kanarra jechuu keewwatanii harka keessanii akkana goota akka suuraa muruu ni beektu. Haala kanaan akkasiin nama tokko qofa nama 3 keessa viidiyoo nama tokko okkee itti goona jechuudha. Haala kanaan Impaara diigamtu malee inni nama isa cinaa jiru sana irraa murree yoo kaa'u ol dheeratataa wanni kun gaaraas gadi finne akkasitti ol harkifne nama tokkotti muruu dandeenya. Egaa raawwanne booda asirratti unne jenna jechuudha. Seeftuu galarii xunna. Egas noormaalii HD osoo hin taane kwaalitiinsa olaanaadhaan 480p irratti xunna jechuudha. San booda haala kana lakkaa'ee nuuf xumure jedha jechuudha. Kanasumatti raawwanna.